meegaa tulluu namdurii achiin booda ammallee tula sallaaneen nuti qotee nu hin dhageenye. Amma fulaan isaaniit gargar ba'anii guyyaan sun yookaan hayyuun Booranaa gaafas daawwee gobbo yaayyaa abba gada 31 akkuma dur jedhe hin godaanina irra wal dhabanii lichoo hayyuma dur kaayee lichoo kan yoo taakkitan hin hormitanii in hormin malee num godaannaa jiran isaalleen akkanan lichoo kan taakkanii maqaa orma kan nuti baasanii nun jedhan. So gaafas nu istoorum dhageenye achiin godaanneetiin laf Soomaliitan seennee achiin ammallee Keenya seenne garuu aadaa afaan fulum jirrutti abbootiin teenya nu barsiifte odoo loqotillee xiqqoo addan baane translation an barbaannu olum dhageenna. So akka yoo gabaabsa akkas nu biratti akkas dhageenye. Barooban dhagama? Dhageenye. Waan dhugaata akkasuma reefulla akkasum dhagaa turreeni. Kaani wanni ani san gaafadhu jechuun waamaan beektaa reefu warri achi jiru kun jaabaab saarolleen gaafadhe duubaab saarolleen nu jala bu'e. Jechuun yes why not akkas jechuun amma warri maaf bareettumi mataa'edha nama fakkeenyaa fi ormii fakkeenyaaf warri amma daa'e kuni warri daa'e kun maaf bareettumi waan irri guddaa ta'ee fi bareettumi matmoo akkamii fi maqaa fakkeenyaaf orma kan himatani waan ormanii fi warri sun warra orme yookaan maqaa kan fudhatan abbootiin jaarroleen waan kan irra gaafatanii warri kun booranuma ammallee kan sila absaaroo gaafachuu yoo sanillee abbootii teessanirra dhageettan maangul wardaa jecha tiin afaanuma kenna kunu ormilleen afaanuma kenna kana namuun beeka isaan gar keessanii akkamitti hiiktani akkasummoo hiikan nu biratti akkuma booranni sabboof goona jedhan nu biratti irdiidi yoo bareetum jedhan. Ormii akkan argutti yookaan akkan itti ilaalutti 70% isaanii Oromoo keessa Booran irra dhalatanii 30% illeen Oromoo ballo keessa dhalatan. Fakkeenyaaf irdiidi yoo bareetum jedhanu gosti gaarii ta'a irdiida gos akka gosti irdiidaan 10 gama bareentumalleen 10. Amma fakkeenyaaf karrayyuun balbal yoo keessan gaafattu karrayyuu ituu jedhan karrayyuu ituun tuni qaallu isaan foon gaalaan nyaatan irdiidii agamii irdiidii 10 jettee bareetumii 10 jettee mee kaya 10 irdiida kana balbalisiinuu yaamuu dandeetta 10 balbalisiisen yaamu wallahi ammaan tana hin danda'u garuu carranaa kannitan yoo borfa gaddeebi'u 10 irdiida 10 bareetuma keessa sitti himuu danda'a. Irdiitii an fakkeenyaaf irdiidii gosa akkam beektaa sabboo goon hin jedhanii. Irdiidii nu biratti akka goona bal'aa. Akka goona bal'aa. Amma goona bal'aan 17. Goona bal'aan 17 sabboon 8 jettanu. Ammallee gaddeebi'ee fuula lama qoodama. Arooreessaa fulleelleedhani. Fulleellee man torba aroorees man torba jedhani. Wanni siif maxxansa beektaa dokkeen balbala san asis ni maxxansa. Dokkee asii maxxansimee balbala san. Dukkoo fooma nama maxxansume. Okay, sawa. Ila waan kan irratti hojjechuu qabna agartee dhugaa waamaa dhugaa keeti akkasuma namni amma gara isiyalloo kan
balbali machu gosi machu ans Booran dhiisee moor keenya keessatti wanni buusaa gonofaa akki tolfatanii akka maal jedhu Abarooba nu biratti irdiidhaaf bareentuma akkuma qarsin jedhe gostiin irdiida kudhanis hin jedhe kudhan ta'e keessa hangafni isaanii uta meettaa karaara ilaanni guji bujaaji deennu mandooyyuu iraaboo fi mancitu isaan irdiidedhaan gostiin akka gaamaduu karrayyuu digaluu waamajjii isaalleen karrayyu bareentumecha hangafni isaanii karrayyu so kuluas matasa jiraniinu irdiid bareetuma karrayyu ajeejjiin kun balbala amma damum karrayyuu irra ajeejji sun qannaan tuni damum karrayyuuti bara biraatiin rayyuu ajeejji jira sun qannaan hin jirti abboleen hin jirti damum karrayyuu jecha garjeedi kulleeni balbala kulleen balbalum booranaati son kannaan illeeni balbalum booranaati torbeessoon ka bareetuma kummaan torbeessoon waayyoo yookaan waayyoo okay kulleen akkasuma Waayyolee. Waa majilleen akkasum digaluuni gosa. Digaliin tun machaan akkasiin jirti. Gaamaduun ammoo balbala. Qammadu. Gaamaduun balbala. Karaari kulleen balbala. Maxaarriin karaari balbaluma maxaarriiti. Barbaari. Abarooba. Waamaan duuba wanni kaan yaani balbalaaf wanni gosa walti daree akka maacituu dambee tagartee goona siin aroore warri walti laata. Goona bal'aallee namni jira. Sabbo sadeenillee warra keessin jira laala karrayyuuni sabbo sadeenii digaluuni sabbo sadeenii akkas meetta walaati kulleeni maacituullee warra amma achi keessan dhufa. Maacituun fulleellee garkeennaa. Saddeetiif sagalmaanii mee dubbisa maccituuf maan jette mandooyyoo manii gudooyyoo kulleen balbalayyuu suma akka malee gad bu'ani keessa mandooyyoo balbala eegame balbal gosa nattu cheek tolchaa nalleeni cheek tolchaa jechuun balbala arusiiti yoo ka booranaatu keessa hin jiru cufka keessa hin jirre hin jiru. Gosi kun Abarooba ormiini gosi kana after they left Borana is that when like they came up with this moieties with this clans sunimo Badira sindurallee num qabani garuu sun beeka akkasitti hin qabu garuu beedda namu gosum keessa dhalatu qaba so garuu gostaan amma yoo keessa laalanu gosum kan qabanii gosti fakkeenyaaf akka ilaannin tuni ilaannin amma Booran keessatti hin argamtu garuu Oromoo biratti sikkoof maandoo ilma Arsii keessatti hin argamti. Meeqa misiin nambaa gam? Ilaannin nambaa 4. Number 3 irdiid number 4 irdiid number 4
Si koofmaandoo kee ilaale ilaannin balbal isaanii as keessa mesullee dalagaa. laala booran keessallee atinki balbala nattu laala lamaan kan ammoo lamaan kan ilaala sadeen kana aga afurii shanii ja'a kan nattu laala irra boo jaayesson Shaneessuun deennuun suulleeni Gaabonii ilaanii jal jirti. anda ilaanni deennu kallee laala raayitu deennuun balbal isaanii keessa yoo gaafattu. Raayyeetu Garuu ni boora malaali. akkasii jirti. ila waan kan nan baratetti akkas qormoo yookaan namum jaarrolee irraa wadha gaheetti akkan qor. Namuma dhagayeeti qoree dabarsu malee akkasii. Moor akka dansa wanni kan qoratamuu qaba. wani abo guddoo makiisii qabdi wal kee makaanii. Akkas akka malee qoratamuu qaba. Jaarroleen tun wal arguu qabdi. Jaarroleen Barooba. Warri wardee kun jedhano they had a gada before Borana. Gada 1271 up until 1631. That's why they have these clans. Like Kodam Koskana Kuni. Like that's why they have moiety. It did have Bareto is a self-ruling gada. Let me sit against watch. Let me show you just. Walirraa barannu jenne ayyaa barooba. dansa. Tanafas jira walirraa barannu. Akkasuma waan walumirra babbaranna. Walumirra baranna. Duuba barooba wani shakka hin qabne war karaan nu gosa Oromoo qabisa warri kun. Akkaan. Warri Oromoo qofaan ni booran. Booraa qabisa. Booran guutuutillee ammallee. Barooba caqas. Wanni kuni wanni warkana gargar fageesseyyuu dubbii wal dhabbiitiiti. Amma fakkeenyaaf isaan kuni gadaan isaanii gadaa Booranaa duratti as turte laftanaa gosti ati agartu tuni warra karaa bariisan arsiittu keessa heddummaata. Gosti arsii cufti hedduun isii gosa arsii tas keessa jira. Amma akkuma reefu jedhe san Booranni qaraa gosa adda addaa waliif fudhatee gostochee 15 qoodee waan qabu cufa warra bareentumaa san guurratee itti dhaabate jechuu gaafa deemu. Siigalti abba rooba. Dubbiin tun yoo siigalti abba rooba. Gosti tun guddini 70% arsi. Yoo lakkiitii yoo akkasiin ni lakki. Amma sitti magaa Booran keessa jiraachuu qabde garjeedaa fi laalama haraara. Jubbita balbala tijole amma hareefu asitti argitu. Ilaalama isaan bira gosa laal isaan biratti ilaaniin gosa. Iyo gosa bee waan inni reefu jedhe harki 70 Boorana harki 35 bareedduma jedhe. Yakka isaa jennu ilaanii. Mataarri haraara yoo ni Boorana qabisa. Laala mataarri haraareedha. Digaluudha. Booranaa miti jenne. Cufti Booranaa miti jenne beek. Guddinni warra karaa bareentumaati. Isi amma yoo himata Wallaggaa nama nu Booran jetti warri Tuulamaa Booran jedha Gujiitti amma nu Booranaan hin jedhu malee warri illee Booranuma durii agarte yoo balbalaat sabboo goona yoo argite harki 90 cufa wanni reefu waan sadi malee keessa hin jira dhiiroo. Fakkeenyi si nagaa barooba. Sadi ilaanii wanni keessa jiru waa sadi.
Laaniin achi fagaatiin sabbuun goona sabboof goon keessatu balbala. Natu eegi buggii arsii gagaa. waan jettu abba roobaa dhagaika. Ilaanii sun laal. Ilaanii sun arsii waan jettu intalteenya jalaa badee ta maqaan ilaanii karaa keenyaa kan kutee jedhan. Amma lafa ormaa sayyoo adayte gostaati garta. Dubbiin tuni dubbii akka malee arsii ijoollee seenaa. sun hin dinne beektaa. Atiyyoolee ani hin fudhadhu arsiin gaaf tokkollee waan isiin jette hangaf falmatte dhiiroo hangaf ma falmitanii enneen ennaa waan isiin jette maanda godaan malee hangafiin godaanuu boranii akkamiin tulluu nam duriiti godaaneedha garta ennaa dubbii suniinini tulluun nam durii agartee tulluun nam durii liibanuma agartee fagooni duuba wanni sulleen akkasiin qajeelu qabdeen agarta. Amma waayyuu gosa arsiiti. Gosti arsii san lakkaa'imee silaa hisabde gosa arsii hedduu as keessatti argamu. Waayyuu banoo horma waayyuu banoo jedha booranilleen irra. Warri tokko maamila arsiillee waayyuu kana irra gara waayyuu himatti bee. Garjeeda jechuun gosa baalee guddittiin ati agartu kun garjeeda. Bitatiyyoole amma gosi booran jedhan kuni gujiin keessa hin jirtu, arsiin keessa hin jirtu, osoon keessa hin jirtu. Imbeeta gar mooyyalee hallee warri akka dogoodii warri akka reendila gosa hedduutu gosa kan kee jira agartee yoo. Yalake waliin dhabnu beektaa gosti tun as jirti jenneeti pooyintii irra keenyalaa. Amma beektaa jaarsi warri kunini gaafi lichoo dur haani warri kun waliin jira gada'een waliin hin jiru. Warri waliin hin jiru. Yoo akka arsii boorana gujii namum tokko moo durii. Isaan kun warri hollaa warri ormaa. Warri kun waliin hin jiru kaamree waliin hin jiru warri itti abbaa baabootti itti gad dhufe hin jiran waliin hin jiran. Haa himu abbaan eenyu abbaa eenyu. Godaananii achi waliin baanii. Warri abbaa baaboo obboleessa abbaa baaboo qara dhufee warra argu. Dhagaa obboleessa abbaa baaboo dura dhufee arge. Ol deebi'eeti an kunoo war tokkoon arkee warra gartee loon isaanii lakkuudhaan warra nadheen isaanii dhadheertu warra gugurdaa tokko warra jajjabaa eela qotuun arkee jedheen. Eenyu garraa jedhee jedhan. Dhufanam soddomii dhiiraa sun dhufe soddombooroon sun yeroo dhufuu amma abbaan gadaa silaa isaanii ka jijjiiramu deemu asirra wal dhabde jedhan. Seera san fudhachuu didanii jedhan. Ijoolleen tun haa himtu xiqqoo haa hima ka abbaa eenyu. Waboo himi mee ati. Ijoollee fuufii. Fuufti ijoollee ta'e. Abba jannaanii didanii gosticha hee jirtu cuftinota karaa gartee isaan kun bareentuma himatan guddinni isaanii booran soddombooroo san didanii ka'anii nuti dhaddacha waraabiyyoo dabartanii ormitanii jalichoo turkaa'e ormuutti irnuu jira jedhan golboo buutanii ormitan ormuutti irnuu jira qabatanii godaanan jedhan fammuudan ofiyaasii warri kuni sirba booranaa keessatti sanguma waasoo sirbitan. Sirbuma waan jecha keessatti sanguma waasoo himatan warri kan fammuudaan yaasi irraanfatame warri kun aadaa isaanii takkaan lakkisne afaan isaanii hin lakkisne lafti sun cufa maqaa Oromootii maqaa Ormaatii yaamamti warri sun akkuma aadaa Booranaaf Oromootti wal fuudha lichoo fi maalii qaba tanaafu warri kun amma eegaa addi bilisummaa Oromoo dhufe. Warri sosossoohuun gosteenya tana achi jira warri rifuujiin tun agarra warrinis warra siyaasaa kanaan wal arkee akkasitti gaafa san qabsoo adda bilisummaa Oromoo tan loon baasanii loon kaan fe'anii hanga Sololoo dhufatanii Oromoo adda bilisummaa Oromoo simatanii
orma nuti jedhanii akkasitti sirba keessa ka sirb Qamar Yusuf barreessinee fi gaafa sanganni kii 14 tokkicha Oromoo Abdullaa Jirmaa Hajuu ilmaan ormaatii gargar nu baastanii arra wal barane Hajuu as keessatti baate dubbiin sun abbaa roobaa histirii Yo tiyole sunini ka diko fulanku fulakan diko sigalcha Qamari nami inni wal argeeni inni abdii qopheetti walalo sun kenneefi yaa abdii qophee kun nama I think nama kopheen franqallooti turbiitti yaa abbaa roobaa baleetiin isaa ta'as na bira jirtu tana ijoollee wal nama franqallooti duuba akka malee waqora Abdullaa Jirmaa kan arganii duuba gaafasi si Kenya fi nuu sun dhiisi nuu gaafas Oromoon cuu gargari fagoo jirraani amma qobso laal sirba san keessa ammallee ka Kenya jiru jiraani sirba san keessatti akka dassaa caqqasi ilmaan ormaa dheenee laaluu qabnaa warra mata meeqa addawaane sirbi sun achi keessa jira Abdullaa Jirmaatu inni barsiisaa ila ture tokkochi booranaa walleessa wallifnaa Abdullaa inni sumne waan baay'ee nu dhise gamaana jamasii wal nu hubachiise akkasidhaan jedhe Abdullaa ijoollee waan baay'ee nu dhise walleen babal'ise seenaa ilmaan ormaa walleen babal'isee jedhan gamaa fi gamii wal nu barsiise amma sirba sanii fuudheetiin keessaa fuudhee irsii kaa'u galgala waan isin taatanii warri ormaa gaafi isaan nutti gabbahanii seenaa historii Oromoo keessatti eegaa addi bilisummaa Oromoo booran dhufe achi dura maqaa dhibii yaama booranii warqan Tiyole warra gaafannaa warrilleen warruma achitti wanneedhe abbaa dhiiraa yookaan dhukee waama namni morkataallee warruma achiiti mee wanne ani gaafadhu jechuun fakkeenyaaf booraan waasoo walitti dhiyaatanii hariiroo waliin qabdu moo akka tiyyooleen jettu eegi siyaasaan Oromoo dhufte wal baratta moo suniin dura booraan ka isanitti dhiyaata ka Keenya kee jiruun wal argitu barra bisaa waliin fakkeenyaaf dhuddu waliin godaantu yeesa walitti dhiyaatan jechuun gaaf duri lafti amma ka isiyalloo amma Abba Oromoo waltiin dhiyaatan. duri Waltiin dhiyaatan. maanti du jira Lafi isaa hin jirre jidduu jira. Wati dhiyaatanii look be walti dhiyaatanii waan guyyaa keessaa mudhuuf malee ayyee mee waama mee deebii kanaa Eessa bro amaya. Waligala. Duddu wali qabadha. Waatiin mappu Kenya ilaaltu Isiolo Tanarifa Marsabit like what is it? Tabadha majalisa. Isiallo Marsabiti waltajjitedha. Mappu Kenya waati ilaaltu baroba Oromoni from Ethiopian highlands up to Indian Ocean, like what is jatha? Look at even Isiolo and Tanariva, like they border each other. There is a border, I think, around Kora Jeremy, around Kora Wells, Kora National Reserve. That is where the border between Isiolo and Tanariva is. Yeah. So from Ethiopian highland
up to Indian Ocean, like Oromos, I mean, Lafti yes. walitti ejjiti, lafti walitti ejjiti. Eelaa fi dheebuu waliin ni qabdani. Sidii walirraa ni dhoorkitani. Warri waasootiif warri taannariifaa gaafiin teenya san. Fakkeenyaa fi lafti diqqoo gargar Gaafadhu fagoo. gaafadhu gaafadhu sirri gaafadhu. Sister Teole. Itti Ayya. dabre abba. Dhagaye. Lafti Tanaariivaa fi Siyooloo ni gargar fagaa. Bifama networking na rakkisa. Tanaariivaa fi Siyooloo ni gargar fagoo kaawuntii Gaarrisaa jidduu jira. Kaawuntii Gaarrisaa jidduu jira. Garuu akkuma dukkeen jedhee waa kooraan suni bisaan adii jedhanii I think ni kaawuntii Siyooloo suni walitti dhiyaatti. Garuu gosa kana duri nu fuula nu jirrutti Oromoo qofa osoo hin ta'in uummata Oromoo keessa dhalatan kan akka Munyayyaa kan akka Waataa waliin jiraata turre. Garuu Booranni xiqqoo nurra fagoo jira. Lafa gargar fagoo jiru malee lafa hin ta'in takkuma akkas hin beekna. Garuu akkas walitti hin dhiyaanne. Dansa gaafii ana deebistee muunyoonni yalleen garumammaa iddoo keessan kan jira waasootii fi Waliin qubannaa waliin qubannaa waliin qubannaa waliin qubannaa gargaarsa kan jiru warri illee. waliin qubannaa. Iddoo tokko jirtan jechuudha. Kaawuntum Tanaariivaa keessa waliin qubannaa. Warra kuni maqaa walii yaamu qaba. Akka gartee Gujii fi Booranaa kanatti maqaa tokko kan isaa walii yaama qaba. Maqaa san amma ormaati jettee maqaa tokko akkamiin duraa badamee natti maqaa maqaa jallaasan. Maqaa gartee arrabaa tokko kan walii yaaman qaba. Amma akka gujiidhaan jaajjamtu jennuu kana. Isaanillee warra arraba maqaa tokko jaamanii ni jira dhaabbata roobaa beektaa warqana keessaa dhaabbatte. Maqaa tokko ijoolleen dhiyoo gaaf tokko warri sun warra muggosuu naan jedhan. Maqaan sun kamiiti Teole? Muggos moo muggo daansis? Muggo taasisa. Maqaa sadatti haabbaa eenyu haaha. Eebiftu. Laki of tokko maqaa tokko jira maqaani waan akka gartee raadduu wayii. Fati maqaa samaa jedhu ayyaatti ijoolleen teenya taara waasootu. Ibaan hannaan. Aboo. Warra munyoo maal jaanii yaaman abbaa? Yooti ijoollee dhukkee waa gaafachuu fedha. Gaafadhu dhukkee. Biroo dhukkee waan asi gaafadhu. Dhukkee dana keessa. Sidaga ujira. Yamma akka eenyu daadoo kun Pokomo moo Orma? Governor, the current governor. Pokom. Is a Pokom. Akkamiin inni warri arti fudhachuu danda'a? Warraata kan guddaa? Warri keenya kura isa qoodaa. Kuraan Gargar kutan. Yeah. Warri lamkaan ijjate kaan tokko ijjate gargar baas. Dibisiolo terkano qaba dibisiolo. Okay. Isaa kana faa jabeeffachaa jira beekaa. Laali kaka. Yaada galti. Daadoon kuni kami? Daadoon ka amma gabanaan kuni daadoo godaana jedhama. Isaanis seenaa irratti wardurii maqaa Oromoo qabani. Isaan garuu Oromoon isaan Badduus keessa dhalatanii. Garuu warruma durii moggaasanii booji'anii maqaa baasanii fi maqaa fudhatan. Lammaffaani bedda asin dur waan jedhanii ganna waaqoon guutuu Naayiroobii dhufe jaarollee Oromoo takeenya qubatan taakka Oromaa taakka Munyayyaa taakka Boorana geessanii iseen Oromoo jedheeni gaafatee nu Oromoo wal jaalattan innaani hin callisanirra waliin jaalannu jedhaa dhuga dubbadhaannaa waliin jaalan jedhanii isee Oromoo dhugaa jedheen. So namni afaan Oromoo dubbatu waan beekamuuni wal jibba.
gandaan wal qoodu wal tuffachuu. Waajiba. Amma tanaaf nulleni addan baanee nam kudhan nam sadii barcuma barbaanneetiin akkasiin isaan jidduu seenan baaniitiin barcuma fudhatanii malee isaanti nu caalaaf hin fudhatanu. Am gorsisaan dhibii warkaan hin kennitu. Teenamoo kennitiif. Hin kennitiif sidumma walirra qabu. Taan dhibii siin kennitu. Siin kennitu isaan ododuu jedhamu isaanii. Sah wallaan ni atare. Akkasuma. Rabbuma tana gargaaru maal jenna. Jibu dasa wallahi. Galato. Hayyadda. Sisti ijoollee itti fuufi gaafite. Lakki ani beektaa xiqqoo hin beeka. Duuba abbaa roobaa na jalaa fudhachuu dide. Abbaa roobaa beekta jaartii qaalittii tana naa kannuu dide. Manta Booranaaf Oromootti madda. Ani hayyuma naa kannuu dide gurbaan kun asumatti digirii fudhadhee du'e na dide. Hayyee. Kaka. Kakkan kun as jiraayee kakkan jaarteena. Kaka. Ali tiyole. Mamuna ana de nam durte taabano ye bolla seen en jirtu ne gatini. Abba Meeroo falmachuu deemaanii fi warra gartee tarakanii. Afadala chumlaala de malagara Booranaatiin fuutu. Kaka dhageettee ati tarakanitti warkeenna tarakanitti mormachuu. Istafurullah goge. Alakki warkeenna waaqa munyoo ayyaati. Istafurullah. No. Jadi istafurullah Meeroon teemidha. Istafurullah jaasa. Meeroon itgidiime salak yaa. Akki waattu jedha warri munyoo. Ati miraa si qotamaa si rakkise miraallee gussiif hin gate ergaa buuree. Ani fulana jiru miraa nan dhaqabu maan. Eessa jirta hatta badii taan ariifa jirta yoo jidduu ta'a. Am gudisho jedhu wallahi. Akkasuma si dabarsanii. Yoo uyyuun garaa gad dhufeen deebi'aa. Okay. Laale amma dhage. Wanni gartaa tarakanitti fi lafa gartee hukkuyyuu tana gartaa karaa wanni kan cufti lafteenna jedha. Ati laftanni baaqotiin warri kun gaafa dhufeeyyuu beektee loltu gurguddoo jedhanii warri ormaa kun gaafa ormisaniyyuu warri jajjabaa tokko jedhan beektaa. Ati dubri midhaagaan ammaan tana lafa hukkuyyuu tan kee ciisu sun warrarraa gataa feensaa amma atillee naqartaa. Tiyole waan ati beekuu malte. Gosti afaan ofii kaandoo qabdu gosti hin ta'uu hin dandeettu. Ayyoo domineet taatee yoo isaa warra kanaan amma fakkeenyaaf osi gaafadhu. Ati ijoollee takka gaaf tokko wanni dhaqee beektaanii lafa baluyyaa. Lafa baluyyaa san dhaqee duuba intarteenya tokko abboo baluyyaa fuute. Raana. Amma taraa jedhanii bakka intaltitti heerumtu dhaqna jedhanii intalaa dhibii duuba kaanee dheyne. Ganama ka'ee shawaa kaan bitadha jee kun dhaqa ijoolleen boora. Ifuma afaan mukaan baa kana afaan baluyyaa kana alaa ga'uuf gaggaggu. Wagguu dubbattu yaa afaan akka barbasan ijoolleen boora. Ijoollee si gosiimaa yooyyaa afaan Booranaan beektan hin beekne maal malee afaan baluyyaa malee. Akkaan. Kanaafuu afaan kuniin badanii kanaafuu waan taatu nuti amma laf barbaaddannaa tarakanitti illee teennadhanii duuba tanaa gurra qabadhu. Tarakanii teenna qabe meeroo isoollee cufaa fudhatte. Gaafadhu ijoollee teenta ormaa tana tarakanitti teennadhanii. Bismillahi. Waan ta'iniitiin gamina. Kudoosii barreessi jira waamaan tarakanii. Iyo isanumaa wal dhageetta wal barbaada afaan wal dhageetta warra afaan wal dhageen fura laqa. Hai tarakkaanee hayyamte jedha jilakkisa. Yaa Rabbi ati amma afaan ijoollee ormaa kun akka arsii jiranii beekta. Afaan arsii akka malee jajjaboo warri loqotuu warra jajjaba. Gartee akka arsii gadaboo gartee gadab.
Beta addunyaa tana afaan lafa Oromoo tana abbaan roobaa qara Addis Ababaa fi lafa waasota. Waasoo iyyuu ni malkaa gaalaa hin beeka. Beeku. Richoon ni beeka. Warra oba Nairobi beeku malee garuu hin beeku. Nairobi eessa beeka ka'e dabre. Hin beeka. Nairobi nar beeka. Sirri hin beeku. Booranni as kee jiru Nairobi nar beeka. Hin beeku. Ani intalteenya takka tagartee laan komishinaa keessa hojjettu tagoon gimbeeniin arkeemi. Akkas. Kanaafuu Duuba tiyyoolee yoo naakuraatuun beektaa. Gursoddoma shanii naakuru achi hojjedha achi jira. Ijoolleen tiyyoolee dhagaa maali achum jirti. nakuru bakka dassa wallaahi mana maachitti hin jaarratin. Hin fedhu lafa nyaaphaan fedhu ammoo yelee jaarradhe. Asafartee hedduu jaarrate beekachi. Adoo jaarradhe adoo kosolaallee naa kennan hin fedhu. Akkana booranni rakkoon teessan tana laakkuma. Yaani fedhu. Tana Lakka miskiinummaan duuti hin fedhu ani duuba. kana gaatitti ammaan tan akkamiin galaana kana taakkinee baqataa taatan nun jettan nuti sinirra dhufnee baqataa taanetti dhaaba. Abbo duuba waan asii jedhu. Ijoolleen teennaa afaan booranaallee hin beektu ammoo beekuu dhibaattuti. Yoo ati afaanum nyaapatiin gaafatte ani boorana balbal suni maanii suni cufiin hin beekti. Nun beektu abba ijoollee teenya tan afaan qabne akka ilmaan abbo sira maqaa warri waasoo naa yaame saniin iyyaama ijoollee tantu maqaan kan akkam akkanarraa taate. Alla. Dura bunu qajeelchi nooman taatu. Akkasii. Marki bishoo waliin deemuufi jiraanna. Amma gaafiin ani isin gaafadhu abbaa fi waamaani. Waamaa waan inni jedhe an booran guutuu ta'uu fedhaa from today to booran guutuu abbaa liibee ta'ee jedhe. Booran guutuu ta'uu fedha booran guutuu inni karaa booran guutuuti maal ta'uu fedha. Haa ta'u haati amma booran guutuu islaamadii illee lakkisa beektaati. Istafurullah apana siwache wacha. Istafurullah. Tapi booran guutuu ta'ee. Laali tiyyoolee gosoomitii fi wanna tolfata aadaan diinee nam keessa baasisuu jira. Ammoo waan diinii keessa sin baasinee jira. Toom ta'a jedha mijaanii lakkis. Waan akka duri gartee muka irreeffata fa'a wanni kun waan shirikiiti kan ofirra lakkifne. Kunoo waaqeffata jedhan dhageettu ati. Lakka aadaa teenta duri isaan hin dabarraa. Laa mucaa waaqeffataadhaan lakkis inni booran guutuu amma wanni itti dhaabee. Alaga. Medhechatti me. Akaakuu boruu nookko akaakuu isaa san birgeessinee harrayyuu qara akaakuu boruu. Awwaala akaakuu boruu nookko. Dhiira waan akkasii dhiisa Oromoon tokkollee namni muka waaqeffate hin jiru san dhaga'uu jira. Nama hedduutti armikee jira. Oromoon waaqa tokkoon akka waaqeffatu malee namni muka guutuu hin jiru. Waaqeffata jiruun dhageenya baroobaati seesaa gacceeti. Yoo isaan jedhee kaakaa jedhee dhaga'i. Kaakaan hin jenne. Waan taanu amma waaqa nuti war waaqaati eenyu waama sololoo geessine maqaa baafnee fi meedhichatti feennee hulluuqqoo dheeyne achi booda duuba. Bita footoo ijoollee ormaa keenkaan kan irreechi waliyyaan barbaadu jira. Nisan dhaga'u jira. Ijoolleen ni beekna beera wanni irra ni jirti bara irreecha guyyaa gaafa irreecha san barbaadi sirba san keessa. Achi jira bitaan waliin turreeni. Fagoo jirtaree amma. Isi barisu yoomi kana barisu yoom? Ganna lama dur. 2023. Ganna lama dura qabii uumami abbarooba asuma nu dhiisteetti dhaabattee. Abbarooba waan an jedhe. Dhuga abbaa mootii shirkii waan akkasiillee dhiisa amantii. Abbaa mootii. Islaamtittiif kiristaantittiin diini guyyaa keessaa aadaarraa bagadaa aadaa ta'e nadharaan jedhani. Duuba abbarooba waan an jedhe. Diini yoo kiristaan taateef islaan taateef yaani gostate keessa hin baatu. Akkasuma. Gosum tatteeti. Warri kaanuun jedhaani. Laki waa jedhu adoo silaanee leenii silaanu gara warraati waan hojii keessa bayi.
wette dani garri Booranii Sukkee yoo sabai. Islaamaaf kiristaanallee Ado haji Lakki sana fi waa maalli yaana. ado haji illee dhatte ati ni kofaaruma taatuti sun wanna maa jedhe malee waaqni jenne. Abi hiika kufaara sitti maqaa Sukkee sabai la waan hojii qabaniiniti. Dhagahi hiika kufaara sitti immoo maqaa Booranaa beeta wanni jechi miidhaniin beeta jechi kakkana waan am jechamma tiyyooleen maqaa dhadhaan kana agartee wanni kun beeta amantiillee sila amantiillee qabatanii aadaallee akka beeta amantiin hin jibbine tolchuu hin danda'anii ammoo wal sodaachisaa wal jibbaa akkasiin dhiisecha akkas tolchuun hin barbaachisu dhuga waan dasa agarta abba boruu yooyya abba boruu eessa tokkollee guddoon tashaadata oomanuun tashaadata yooyya barbaada isii gaaddis nagaati yooyya Aduuba dubbii afaan namarraan qabina. Hiikaan kuffaara jettu nama rabbiin beeyne. Booranni waaqa gurraacha jedha. Waaqa gurraacha. Inni humaattuun abuudu waaquma kadhataa nami waaqa kadhatu kuffaaran jedhamu. Kuffaarri ka waaqan beeyne. Ka gartee saalaa fokkoon beeyne. Ka gartee waan hamtuun beeyne. Booranni oguu booran jedhu gaa. Guutuun abbaan liibee waaqa beekaa waan hamtuu beekaa ceeraa fokkoo beekaa gaafa qura'aana keessatti nami waan jedhani kuffaara jechuun hagartee akka bineensaa jiru akka namaatti yaan hagartee rabbiin beeyne kuffaara nami waaqa tokkicha beeku kuffaaraa miti. Wanni biraan jitu quraanni keenya rabbii tokkicha qofatti amanaa jedhe malee waan biraatti amanaa jedhe. Warri Booranaa abaarsallee hin beeku. Eebbisuu malee arraballee hin beeku. Gartee wanni bara kana nutti dhufte taraagi durii nuu hime taane. Yoo hadiisa keessa dheeyxee argaa dhageettiin teenya waan raagi keenya jee nutti himte hadiisaa fi quraana keessatti argatta. Tokkoffaa quraana beekuu qabda lammaffaa waanuma gartee Oromoon duri itti bultu san beekuu qabda yoo kanan beeyne warri as kee yaa'ee kuffaara nuun jiru kuni ifiifuu isaan suniihu hiikaa kuffaaraa tan akka dasaa nutti keessaa hin baranne isiniin jedha guyyaa biraa warra quraana beeku quraanas gaa fudhanne achi booda gaa sheekkiin ta'a warraan tana waliin haaso'in akkasii galatoomaa isiniin jedha. Taanti keessa shandhaa abba boruu Tiyole, Barowa, yaa one in Dupeno Fedo, like Oromos used to worship one god, Waka, yaa even before Arabun Tuni Durani, Isanini Din Kabeno, waan hedduu abuudu warri worshippers. yaa Yeah, Warike Kuni, Ada Dinia Tententun Tawa, Gefeta Tuni. Kristana fi Islamin durjit like Okay. even before Christianity true or Islam we used to worship one god so in Namanke and Kamtanan Kuni they think that Dini Islaman Tuni Muhammad Radufte or it began during Prophet Muhammad's time. Lakini Wagini hijra before Islam, before Christianity. So people should know that. In Naman, like almost even before these two religion, they used to worship one god. Wayu yakito like they don't commit sins like ada wani fed kasoleni boleni so anuni ormi tanarivan kuni islami like we embraced Islam very recently like 1930s but that doesn't necessarily mean dinika sinjire no before that of course they used to believe in one god still so akasibek yaa waan dhugaati
warri garii akkas dhugaa sitti himu nu akka dhalanneeyyuu islaam siin jedha waaqinu akkas nu uume faa'e arabdiinuu guyyaa keessa waan hedduu abuuddi waan waaqa hedduu qabaachaa turan agartee nu takka achi qabna ammoo akka ilmaan kuushii kan yoo argitan Soomaalillee natiin kee waaqetti warri hedduun nami kuushii kan mee jechi waaqeen warri nami cuftiin qaba suniin beekta. Abba baruu akkasuma duubi warri nu dhalannee iyyuu islaameedhu innilleen akka pirinsipilii amantaa isaatti waan boorantitti wal dhaatin sun akkas jechuun saddaas miintaatan fakkeenya yoo jechuun dhugaa akka beekta gurbaana ormaa kun wardaadu kun dubbate riyaalitii guyyaa keessa fudhatan amma fakkeenyaaf yoo akkam guddate Oromoo kan cuf keessa namni amantaa islaamaa fudhate Harargee yookaan Arsiilleen balbal sadiin dabartu agartee. Wannan jechuun fedhe amma riyaalitiin waan wal'aa otoo hin ta'inuyyuu an pirinsipiliin islaama ta'ettu nami islaamtitti itti dhalata malee guyyaa keessa konvertid hin ta'u. Konvertid ta'e jechuun namni tokko guyyaa keessa yoo maatiin gara amantaa dhibii jijjiiran fakkeenya yoo kiristiyaan fudhannu nami yoo hin cuubaminii fi yoo namaniniif yoo hin cuubamin hin fayyuu jedhanii cuuba kiristinaa haasan. Garuu pirinsipilii islaama keessa namni islaam guyyuun dhalate islaam ta'ee dhalataa waan jedhaatiif malee nummoo akka booranaatti nulleen boorantitti itti dhalanne boorantitti waan namni itti dhalate islaam immoo yoo islaam taanu biyya keessa islaam taana tu waliin dhooftu gartee islaamii deefta boorana biyya keessa islaam taana warri leen pirinsipilii isaaniitiif fedha malee yookaan boorantitti duratti islaamtitti jireechuuf otoo hin ta'inuyyuu isaanillee pirinsipilii nullee pirinsipiliin keen boorantitti nu boorantittiin hiikeen waan waliin dhala egaa abboon boorana egaa yoon booranaan boorana waliin dhaladha. Taatiisiiti wanni obboleessi dukkeen sun jedheellee tanumna fakkaata. Islaamtitti immoo guyyaa keessa impirees godhu because yoo duri islaam warri kiyyu islaam hin ta'ini an danda'e islaam hin dhaladhu. Atuu qara islaam dhalatte dhaniillee danda'anii akkasiin nan dhiisan jechuudha. Ishaada na qabsiisanii. Otoo sila gaafum dhaladhee iyyuu an islaam ta'ee dhaladhe ishaada na qabsiisuun hin barbaachisu. So ishaada na qabsiisan. Then garte yoo ati aadaaf abbaan islaana ilmii yoo dhalatu ishaadaan qabatamu tanaaf innilleen islaam ta'ee dhalataa yoo dhan sun malee yoo ati abba islaam hin taatin islaam hin dandeette hin dhalattu. Yaa dubbi dhugaa. Therefore am wanni wal isii wal hin dhoofne fileen tanaa wanni namni obboleessi keenya dukkeen sun jedheelleen tanaa garuu moroof awwataa'ii mootu sila namsuun kennani inni akka reefullee jidduu wanni keessan seenaa ture dubbataa turetti inni Booranaa gara Taanariifaa kana fakkaata warda taatu hin beeku. So let him tell us something about him. Nuti me waan kana innillee waan argannoo isaa waan hedduu taasisuutu yeroo kana ni waan kana irratti beekumsi qabnu share walii goone guddootan isaa. I like this topic keessan guddoo wajjitamu. Dansa warri lachuu kulleen warrumaa keenya ka wardaa ka Booranaa ati. Haasa barannaa barooba laajjoolee tanaan nuti waliif finfinnee waan amantii as keessaa kuffaara jettu tan hin amanin kuffaara warri ja'ama sheeka tokko asii fidde kuffaarri eenyoo jette adda baasee sitte kuffaara jechuun nuumti nu warra rabbi beeku nuti warra waaqa beeku islaaminis waaqa tokkicha jaa nutis waaqa tokkicha bas. Bitaa yoo amantii islaamallee laalanii namni warra dura fudhateyyuu warra amma afaan arabaan been afaan soomaliin been akkasuma nama rabsu. Katana naa qabadhu. Yoo hedduu naan galle jechi namni afaan ofiitiin yookaan amantaa ofiitiin jechi tochee uume akka waan ni tokko laallee we shouldn't bother about it. For example, khufaar jechuun afaan Booranaa keessa hin jira. Injiru. Yoo nama amantaa warra hin qabne taate amantaa warra dhabuun khufaar nam jechisiiftuu taate waatiif yoo khufaar naa jedhama what should I care? It's up to them. Dalla. What should I care?
waan kanatti Si waan galte? kanatti san deemseeti. Awwanni Amjaan fe waan boorantitti diinarra mulqa malee waan amantaa suniin duddu walti garna galchaa hin ta'initi. What should I care? genocide si kaasaniree jihaad sitti labsanii boon Akkamiin yoo namni ati hin islaam hin dhaabiin ta'ini ati kufaarachuun bee jenoosaayidii natti hin kaasu. jechuun bee kalee ati as hin jirtu namichi Maammed jedhan ka Ugaadenii tokko isa maangulu Boorana amantii irratti wal hin dhabne lafirra wal dhabdanii akkamiif kuffaarettanii jedheen lolee waan sun nuun jennu nu maanirra wal dhabdanii jedhee gaafate. Lakki nu amantii wal hin dhabne warra amantiin wal hin dhabne akkamiin arrabsitanii kuffaarettanii suyyaa wallaalleedhan. Agartee namum tokko tokkotti jedhu malee jechi kara amantiitiin kuffaar jettu wanni sulleen jala naftu beeki. Ayyee. Suniif kalee akkasii walii gallee warrillee ni mormatee nu qara namum tokko lama jedhu malee booranii aadaan islaamatu seerii islaamatu namaan jettu jedhan. Tulleen faktiin isiin jirtu. Yes, nam kufaar hin ta'ini kufaarechuun mataan isaatu qara zambii. Akkas jedhan. Garuu it is not must for all Boranas to be Muslim. Borani cuuf Islaam ta'uu qabu qaban dirqamaani. Garuu Borani haa Islaamillee kiristaanillee namni amantuu fi hawaaseffataa jirtu. Nabi Musaan Islaana. Nabi Musaan Islaana. Thank you very much. Horii bulee gobboleettiti. Hullee cuufotoo jiru Boran generalize godhanii kufaar jechuun jibba hatred warri qaba agarsiifti malee nothing beyond that. Achi olomaan jiran warri Islaama Boran haa Islaamillee kee jiru kufaarechuun aadaan itti waraanaa jettuuti. Amala. For example, akka Booranaatti ani akka babo Ruutu waan Islaamin ta'ee namni kufaarnaa jedhe. I don't care. Ammoo kitaaba keessa jiran nabiyyiin keessa sallallahu wasallam osoo islaamummaa tan nuuf gadi hin fidin nabiyyiin dhuugii warra Israa'el keessa ummata Israa'el keessaa dhalatan suni islaamaa miti. Maaf quraana keessa jiran gaafiin tunu gaafii nama na itiyoo kan addachaanes wal dura dhaabbachuu ni dandeenya. Ammoo wanni kun beekumsa feeti wal dura dhaabbachuudhaaf. Kanaafuu waan isin taatanii cuuftinuu rabbii tokkichatti amanaa. Rabbii tokkichatti amanami rabbii tokkichatti amanu kuffaaran jaan kuffaarri waan dhibi hiika hedduu qabdi. Kanaafuu waan kana asirra lakkisne nu Boorana guutuu abbaa liibeeti nuti Oromoodha nuti gartee kuffaaraa miti waaqa tokkicha beennaa feenuuni salaannaa sun qabriitiyyaa asirra tobbaafadhee obboleen kiyya galatooma ammaaf ijoollee ormaa tanaa lakkisne obbaane. Wama. Taatatti illee dansa. Amma pirinsipiliin nama cuftiin Islaam dhalate jedhuyyuu amma nabiyyoota nabi Muhammediin achi cufa nabiyyoota rabbiiti malee nabiyyooti sun amantaa wanni amantaa maqaan amantaa Islaam yookaan Kiristaan wanni warri biriin jirtu ta'uu dhabuu danda'a. But for me amma nummoo Booranii maantaman waaqattaman. Waaq kana namni afaan Arabaa beekee ni dheeyam rabbi dheeyam. Yoo rabbii waaq taate yaa walti qajeelte. Otherwise tokko ta'uu dhabuu dandeetti. If rabbi is waaq yes rabbi tabana. If rabbi means not waaq I don't know. Si galte amma tana wanni walti nama raarsa tokko tumtana tana garumaa bir dabarre nama uuma tokko chattamanu. Namni uuma tokko chattamanu yoo Islaam jedhee warri judgment akkasii bir deeme leezem saisu yoo hin ta'in immoo nu rabbi tokko chattamanna maqa fedhe warri yoo fedhe illee kufaara naan jedhani basi waan namni kufaara jedhatini na arrabsiitin jedhu what should I care jecha akkasii konteksti arrabaan itti afaan kiyyaatti arrabaallee ni ta'e ballee ni ta'in ta'initti an dhimmi kiyyaaniti wanni na dhibin jirtu kanaafi filiis waan hin taane mata ofin dhukkubsina mee akkuma reefu hin obboleeyyan ta'in sunirraa waan warri beeku asheer godhannu. Galatoome abba boruu abba roobaa wanani siyenno fedhu warri keenka Oromoo kuni warri dullecha beeki warri kuni warri Faranjini we were part of the like Kemet and Kemet to the ancient Egyptian civilization.
So warri kuni warri dulecha beki na the origin of mankind mute the origin of mankind Africa beki Ethiopia sometimes la fi Ethiopia tan the origin of mankind you want the land of origin like literally or civilization or in naman kuni ka dunia kun like all the human beings Africa like African in that there. So this means Warike and Kuni they were part of the older human beings. Wari can Kushi and Kuni Gurba Nabino Hutibeki like the son of Nabino. So Warike Wari Tulecha Christianity Durjira, Islam Durjira. Now, even before these two religions, people used to worship God, like one God, like Nabi Nuhini, Wagi, like used to worship one God. Ammo kitabi Qurana kan hin qabu, kitabi Bible kun hin jiru. So, but he still used to worship one God. So it's just like Romos, wakifeta kuni yakasibek. Like it's a religion we believe at least we are not like wakibiri kamno akarabu durani kabla Prophet Muhammad ne yirginif warisoni they used to have many gods. Anjirat. Apparoba Yeah. Taamantii tan waan irratti barbaadu fi akka sindura waan sinjale naannoo nu keessa dhalanne yookaan ardateen sunitti nu guutumaan guututti dhibbirra dhibbatti musliima. Kan dhibbirra dhibbatti musliima suniin maqaan isaan arganne waan afaan Oromoo dubbannuu fi gaala nun jedha turani warri Somaaliin uffachuuf waan jibba Oromoo qabanuu fi gaala ichan kufaara afaan isaaniiti. Tuni maqaan gaala ichan kufaara jecha. Ada jechi gaala kufaara. Gaala ichan kufaara isaan biratti. Gaaloo sin jedhe isaan afaan isaaniitti kufaara. Amaari warra fudhate. Akkas yaa gaalaan nu yaaman nulleen kufaara nu jedhan. Gaalani afaan Soomaliiti hiikan isaa. Gaala ichan yaa. Gaali deeti. Diin suni dara malee afaan qajeelatti gaal yoo qoranii daba afaan qoranii gaala ichan kufaara. So nu amantii musliima waliin qabnulleen achi maqaa waan maqaa afaan gosa Oromoo keessa dhalannee fi maqaa musliin nu yaamani gaal kufaar nu jedhan. So jecha akkasii mataa nama hin dhukkubsu maali jennaani siituuf beeka bedda. Akkam bultee ollatu waliin jedhamaan jedhamu akkufi bulee battuu beekaan jenne. So akkufi jirtu siitu beeka. So jechi suni mataa nama hin dhukkubsin. Odoo atiin waan fettaate maqaa dhibba sit baasuu danda'an waan si jibbanuuf. Dhuga. Jibba hasidmoon si qabanuuf waan akkasitti nam yaaman. Warri bitta sun Garuu booranni ka kufaaran sunilleen ka isaani kufaara jedhanii yookaan waaqeffata jedhan sunilleen haqqi namaa hin fudhatu hinaatu waaqumuu fi kadhatee namalleen hin dulmu amma nami narrabsu. Nami narrabsu yoo silaatiin laalte maani atiin akkam waan hin caalta warsun waan ati caaltu maali kun dulatee waan kadhatee achi deebi'aadha maqannesiin jedha. Akkas. So sun mataa jechi akkasii mataa nama hin dhukkubsini duran nu dabarsaa. Pikicha abbaa boruu tokko kan inni akkan okkotee nyaatu tokko. Dasa ta ijoollee Oromoo tokko aduu barbaadu abbaa boruullee arge. Abbaa boruun qabataa ijoollee kana. Pena Borana National Park. Ijoollee teen doorma lama liibanii dirra geessine labbarsiifna. Fujechi tokko fayyadame agartee
maqaan sun maqaa durii booranii tulluu nam duriitiin tulluu fardaa jette tulluun fardaa kun amma meeggi kan tulluu fardaa jedhanii kuno ormitillee nagamma tulluu fardaa jette dhageetta. Yeah, apa dia Akkas jedhanii isani mega dhufanii jedhanii sometimes like they bareessati maqarani. warri kuushii keessa ammoo akka Oromoo nam jaalatin jiru Oromoon agas cufaa. Baroba. Yaa babaro. Eka boosee Amma sundisi fakti hedduu jirtuuni yoo riileetu waan nullee waan beeknu riileetu goonee laallu meeggi mataan amma obboleessuun eenyu maqaan isaa? What is his exact name? waama hedhiin Dukkee or Dukkee? dukkee waama Ayyee Dukkee waama duuba kee warra kennu meeggi mataa'edha. Warda ayyuunni? Yaa beeta soddon boorooti gaafa gama kan ce'ane abbaayibaa booroo faalleeni abbootiin gadaa isaa dhiyaataniif naannoo sun jirani abbaayibaa booroo nami jalqabaa fi wardaatti abbaan gadaa jalqabaaf dhumallee irratti eegayaan abbaayibaa boorooti. Abbaayibaa booroo faalleeni lafti inni soddon boorootiin gama kan liibanii ceenaan turellee naannoo meeqa kan waan taateef exactly wanni kun akkasumsa yaalleen hagan jaarsirra dhagayeelletti. But jechi gaallaa yeroo kana afaan Soomalii maani jechaa ture. Wanni kun mooruuf waan qorannoo barbaada akka na fakkaatutti. Illeen gaallaa itti amartilleen Oromoo kanaan cabsiti. Abbabaayii yaa termasuni terminoloojii galchee itti fayyadamtummi abbabaayiree namedha. Abbabaayireen kunini qeesi but his origin is not from north. Tigree yookaan Amaaraan tamma abbabaayireen qeesi malee abbabaayireen nam debuubiiti dhaloota isaati. Namni immoo barreeffama irratti agartee literature irratti jechisuun literature irra gadiin ba'e abbabaayiree. Abbabaayireen gaallanneedha kana beektota Oromoolee yoo hedduu nami akkuma inni kun jechi gaalee dhuunillee wal qabsiisin jira nami ingallaa warri ennaani termu jechuun warri dubbata afaan Oromootiin dubbata ka'ee gettaan sun gaalla'ee jedhanillee jedhuullee ni jira nami warra bisaan keessaa ba'e jechuu hedheellee ni jira kanaafi farther study waan barbaaduufi. We can't judge it like that. Amma Somali jedhe waan jecha afaan Somali pagaanechuu yookaan nama amantaa hin qabne jechuu is not 100% confirmed. Hagammaallee jechuu tanaafi paganism miini agamakisi walitti dhuftu qorannoon absolute taatee gad baatu obboleessi kennu yoo qabaate literature sun nu kenne we can refer to it. But as Ethiopians, what we know is Gala is not something related to the religion, but related to the people who don't have their own place in the so-called Ethiopian Empire. Akkasachuutte Oromoon conclusion is unit deemte Mr. Duque. So me farther waan kana beektu Duque no do
waan ammallee Abba literature boruu xiqqoo walti dhiyaatu gam Itoophiyaalleen warri Itoophiyaa kun gaala jechaanii namni dhugeeffatanii ክርስትና ያልተቀበለ እነዚህ ጋላዎች ያመኑ ማለት ነው። ወርን ዱጌፈቲን jedhaniini iyyoo akkas cufaallee jedhan parshaalii warri akkasii fudhatullee ni jira gaala innis gaalaዎች beektamu kitaaba abbaa baay'ee keessatti baay'ee referensi sun wanni san jechuu danda'a kitaaba abbaa baay'ee keessatti እነዚህ ጋላዎች እንደ ባህር ናቸው ሰዎችን የመዋጥና ቦርደር ይሳሪ ገርተ they can easily further their border they are numerous in number akasi fudhatan nami gari nama beekta ummata umnaan dirqiina moera nam ummata guddees haakanumatti dambala namir faca'u akasi nami fudhatin jira nami amantaa wal qabsiisin jira nami lafin qabani warri kun galaana gamaati dhufanii jedhee akasi fudhatullee ni jira so still melaamiti hedduu jira jechuudha agarte kama eno tiyooleen qorti kun galla kingdomini jechum amma ilmaan kuushi akka beekta asmarom laggese waan inni qoree argite duula Oromoon kuushii kun loltu warri Absiiniyaa kun hin qabuudha. Akka fardaan istiraatejii warri duulanii buggisa dubbisuun dhabdu duuba jechi faranjiin fayyadamee fi innillee biraakeetti keekkaa'ee jechi kan fayyadaman jechi gaalla jedhu. Agartee jechi gaalla jedhu kun yatinki buggi faranjii hedduu keessin jira. Keenyallee achirra fudhattu. Soomaliin achirraa fudhatu maddi isaa dhuguma akkuma baante qoratamuu qaba. Soomaalii hin beeku literature jechuun sunirraa fudhate fakkaan asbiroom leggeessee illee eegi beektaa amma wanni kun Oromoo maqaa kanaa mufatee wanni kun literature Itoophiyaa keessatti qoram keessa badee hafe malee durii source nami cuftiin uyyuu abba baay'ee irraa fudhate jechi gaallani equivalent to Oromo yookaan gaallamiis Oromo jedhanii eegi abba baay'ee lakkisi eegi asmiroom kitaabota asmiroom leggeseeti asitti so during asmiroom leggese time it was not such a derogatory term jecha ama yookaan ummatii mufatee eeniti agas asmiroom leggese illee eegisuun literature afaan Oromoo keessaa literature Itoophiyaallee keessaa akka inni hafu waan Oromoon mufatee fi akka hafu taasifame malee duraanii warri asmiroom legacy amsen siin inni jechi gaala itti barreesse it is not like the sense in which Abba Baay'ee wrote sensi Abba Baay'ee itti barreesse suniiniti gaala jechuun yoo Oromoo taate jedhee fa'a. Kanaaf Keenyalleen warri amma literature keenyalleetti keenya keessatti in 60s, in 50s and 60s, even early 70s literatureoota qoram keessa Oromoo jechuun akka gaala jechuun fudhatamaa ture. Bateegii Oromoon jechi kun maqaa kennani bakka numbuu eegii Oromoon jette jechi kun hafuu jalqabee jechuudha. Literature Itoophiyaallee keessa akka hafu taasifamee jechuudha. Abba Baruu. Kanan jedhe baduu qaba. biratti Abba dhiira. Abba waan an jedhu afaan Soomaalii hiikaa isaa yoo ilaalte gaalechaan unbeliever. Ayyee. Ani guutumaan guututti hin fudhanne waan dhagee argisitti himu jira. Ati warqee moo? Iyyoo. Kaka. Itoophiyaa. Kaka na dhaga'u jira. Kaka gaalechaan unbeliever. Garuu Kiswahili keessatti mammaansa jira ka gaala jedhamu. Mugaala muu haki yake apewe hin dhageenye afaan Kiswahili keessatti. So sibirat labda ak dibii gaalaan sun jechi sun hiikan isaa dibii nu biralleen hiikan isaa akkuma fudhatte akkuma lafa jirtuti akka yoo laalutti. Maan jechuun mammaasii Kiswahili sun hiikan isaa? Hiikan isaanii nam yaani mugaalaan sun ka isaan baanan sun nam gartee
nama waan nama fakkajeelecha yaani mugaalan isaan baanan sun kufaaridii hin baananu garuu mugaalan sun nam odoo kajeelille yoo inni dhugaa qabaate dhugaa isaa kennaafii jedhan odoo namaa mallee taate. Akkam jedhamee Kiswahili irraa deebi. Mgala muue haki yake apewe. Mgala muue haki yake apewe. Haki yake apewe. Eh. Eh. Yeah. Like Akamata Wale, there was a kingdom called Shungwaya. Shungwaya kuni akintilife dursa like mfalme anaitwaje? It was a kingdom Shungwaya tuni. So it is Garjeta who destroyed the kingdom because they killed, they unalived an Oromo person. And you know, Durani, when you kill someone, like you pay blood money. So Warikoni, they refused to pay the blood money to compensate them. So Orma, they conquered the Shungwaya kingdom. They destroyed, and like that's why they are saying, Warikoni, they are saying, it's the Galas who destroyed. Who dispersed Bantus from Shungwaya. Warika Shungwaya himet kulini. They blame Galas. Like they are saying they fled from Gala. Wareka Mijikenda Kana, even this central Kenyan Bantu, some of them, they say they fled from Shungwaya because of the Galas, the attacks from the Gala. So they killed an Oromo man, and they refused to pay for the blood money. So Oromos destroyed them. So some people say, like if you kill an Oromo, a Gala person, you have to compensate them. Like you have to compensate him. If you kill an Oromo man, that's what they are saying. Like sometimes some people say that. Yeah. Like mgala muwe haki yake mpatie. Haki yake apewe, mgala muwe haki yake apewe. Sasa so walimuua hakumpatia haki, ndio maana nasikia walifurushwa wote. Oh, from Shungwaya. Uri beta kakoshoro kuni ka Mijikenda kuni, if you listen to them, wao wako na theory mbili. They have two theory why they ran from Shungwaya, why they left Shungwaya. One of the theory is that they killed a Gala man and they didn't compensate. So Galas attacked them. And there is another one, I think this is weak. Like how they killed is, you know, Oromoni Durani, they were powerful. So someone can go into another tribe's house at night and, you know, sleep with someone's wife, like what Boranas used to do to Ajuran and Garri, Durani. So that is what the Wardais used to do to these Mijikedas, Bajunis, you know. So that happened actually. They killed a Gala person and they didn't compensate. That's why they fled from Shungwaya. Walimua kumpatia haki yake.
Ayediro. Tuko fuama. Duk kimaana ya afaan Swahili zote deebisanii ilaalan mgala ni adui ama mtu asiyeaminika. Yani ukisearch mgala maana yake ni adui ama mtu asiyeaminika. Bulasken na baro bafa jechuuni mgala jechuuni nyaapecha afaan Swahilitti. Hiika isa tokko yoo ilaale nyaapha yookaan namtu gartee kan hin dhugeeffanne ka keessi isaa hin beekne odoo nama akkasillee taate haqqi isaan dhowwinaa hiikan tokko mugala muu haqqi hafe nyaapha ta'uuf dhugeeffachuu dhabuu waan itti gargar nu baasa. Is it means enemy or non-believer? Nase waan an jedhu maan jedhanii jechi tokko hiika tokko callaa hin fudhattu. So hiikan tokkaan sitti hime mugala echani mugalan mtu asiyeaminika jecha yani namni hin dhugeeffanne keessi isaa hin beekne tokkollee maal jetti echani nyaaphaa guutumaan guutuutti maqaan kuni afaan Swahili deebifnaan afaanuma kaani deebifnaan maqaan kuni faaruu munaatti hin fakkaatu waan dasalanaatti hin fakkaatu waan mamtu jecha. Okay. Yeah, that is Duke in the oil. Indeed, if he don't believe what they believe in, they call him enemy. It could be one and the same. Men believe if he Aparoma Somalini warda kana gala madawi wantire duran gala madawi manena gala madawi infidel black pagan yani kafiri black pagan kufara galecha na afaan Somali keessatti kufara hiika dhibin qabu hiikan tokko cimsuni. Okay, amma means an enemy also. According to Somalis, they call us pagans or Gala means also an enemy also. Somali waan jette Galani warra amantaa hin qabne gartee gurraacha amantaa hin qabne jette. Galani jette amma si afaan Swahili hareefu saniin akkuma afaan Amaaraa kaani Gala fi galham haquun at kalkalaw jechuu afaan Amaaraatti. Eenyutu afaan Amaaraa dubbata? Baroobaati fi Abbaa Baruut. Gala bigallah እንኳን ሐቁ bigallah እንኳን bigoda እንኳን ሐቁን አትከልክለው ገጤ ጋላዮ ሲሚደለ ሐቂ ኢሳን ዶርኪኒ ጀችሰኒ አፋን አማራ ራሂ ጋላተን አከ ሂዱት ይኻን ሜራኪሳ ዳጋ ዮ ነመ ተቋቲ ኸላብሱ የጠያምቲ መቃካል ነም ጀቲ አባሮባ በኖርዌጂያን ካልኔም መቃ ሀማ ገርቴ ካልኔም ጀቲ ሚ ኖርዌጂያኒን That is Galas is kami maqaani afaan Amaaraatiif Kiswahilii waltiin dhiyaatanii fudhachuu dandeette Kiswahiliin. Hiika gaafa miliiliki fakkeenyaaf Soomaliin faranjii irra fudhatte. Ati caqasa faasa. Maanu raajirtii mi abbaarooba. Na dhagaa waan jedhanii fi gaalatana hiikaatti dhaban. Gaala hiikaatti dhabanii jennahani. Warri gaala kana jecha gaala kuni waan maqaa mataa nama gaqqabaati waan hiika jallootti kannani kanaafuu gaalaan kun maal jennaan hiika Itoophiyaa sani afaan Amaaraa san afaan Swahilitti hiikan warri kaanis gaalaani amma nuti amantaa Islaamaa fudhanne amantaa Kiristaanaa fudhanne naani warri Somaalee sunis lafteenarra amma akka dhiyoo tana warri Ogaadeen tokko waan kana jedhee dhiifama gaafate in qaabattanii eenyufaa qaabatame gaala bada'u jettee eega si dhiifama gaafatte wardeen iyyitee warri ormaa kun iyyee
dachii garagalchee akkas nuun jaan jennaan warri jaarooleen gurguddoo wartee gayyaatee warra ogaadeensan dhiifama gaafachiiste. Eenyu qaba. Kanaafuu amma lafa Arabaa keessatti maqaan gaallaa kuni ummata jajjabaa akkasitti hiikan warri quraana warricha keessa ture warri gartee lafa Arabaa tana keessa ture hiikaa gaallaa kan amma ati nama tokko haati ati kalaabsu jetteeni ija rabbiin isa kalaabsuu godhe sani yookiin jabaa isaa kana laafaa jetteeni maqaa ittiin gad nu qaba malee maqaan sun duraanitti hiikaa jalloo hin qabu warraa gadiin nu qaba. Akkitti si ajjeesan akkitti gaqqisi qaama kunootanii reefu mala hotte maan ijoollee ormaa neemos mala hotte. Malakotteen gosa akkasii yaamamtu jira garuu wallahi seenaa isaanii akkasii keessaan beeku sitti hin beeku akkas keessa garuu hin jira. Warra taannaariifaa kana mala hottee jedhani. Maa jechuun. Malakotte. Malakotte. Tuyyoole malakotteeni afaan ofii qabdi. Ayyee. Laksu gomsuun dhibi gara sii dhuftee bamoo seenaa sii hin beennu afaan warraalee kaandoo. Duuba ammaa tan hogguu waan jaate ani wardee ta'ee malakotte siin jedhan maan. Arraba. Arrab. Sunarrab malee malakotteen gosa dhibi. Okay. Amma tana jecha gartee amma arusii jedhan arusiin hin fudhattu. Ilmaan arsii arusii hin fudhattu. Jecha qottuu jedhan kana harargeen hin fudhattu. Jecha gartee amma maqaa sirkaalii namaa babbaasu jajallaan qara warri kolonaayisi nama godhe kun namaa baasu warri amma keessa afaan Amaaraatiin wanni nuun hin jaaniin hin jirtu numaat dhoofata. Arusiin gosa isaaniiti. Arusiin booran bira gosa isaan biratti arrab. Oh, okay. Arsii jetti boorani arsii jaana garree gosa warra isaaniiti. Afaan arsii kun jajjaboo hin beeknu. Lakki warri waasoodha warri karaa keenyaa kun lakkisa booranni dirreedha arsiidhaan arusiidhaan arsii jettanii miti warra si koomantoo kan. Warri harargee arusii jedha asii wal qabu. Ammoo arusiin gosaa jira duuba booran keessa. Hin jirti. Akkas. Kanaafuu wanni maqaa wal jajallisan tuni maqaan kun maqaa akka bofaa namaan dhaa akka bofa mataa dhaanan kan waan namaan dhaanan malee gostana raali. Gostana waan hin yaamiin hin qaban. Gosti tun kagarii nama nyaatti jedhan. Gosti tun gari maanii jedhan. Gostana gargar facaasuudhaaf warri mililikootaas waan hin godhin hin qabu. Duubi akkuma ijoolleen jette maqaan hedduun kalne moo waan jette afaan Orojaaniiti. Kalne. Which means derogatory. Akkuma qajeelfate abbaan baruu. Jechi sun fudhan derogatory jechuun jecharraa baay'eedhanii. Amma argee qottuudhaan ujumisa waan jedhanii fakkeessanii like for example walaayitaan walaamoo. Walaamoo kan beektan waylaamoo jedhanii durii kingiin biyyi tanaa dhufe daallee jechuun daallu waylaamoo loon jechuu isaati. Like uummata midhaassan jedhan kanaan geleba edeen galaba jechuun xaafiidhaan dhooftee beekta citi jechuu like siigaltee oma keetiin jira wanni gumaa qaba. Buuyyoo godduu. Buuyyoo siigaltee gochi Itoophiyaa cufa kan maqaa warri gaafasii yaameen qabdi. This is semetic warri amma gaafas laftam colonizaan siigaltee yaamteen qabdi. Yoo dhugaa dubbanne these are local colonizers but international colonizers African gaafa boundary tana kan gargar qoqqoodu European boundary Africa gaafa gargar qoqqoodu land grabbing yoo dhuftu akkuma suni maqaa baaftee boundary baaftee itti tolchite eegii Berlin conference ti as jechuudha.
Tanaaf colonizers sadar flash of injected at all level there is colonizers. And Amma maka koloni tama maka kun like Oromo leni gala wangwang kana walinde. But lama abbaa boruu waan an jedhe gaaf tokko gaafa nagufachi let me keessatti finish. haasofne na dhagaye gaalaan oduma nuti achi jirruyyuu Tanariivaan gaala Firoofeensi jedhamti gaafa nan ijoollee eeguma laftan dhufne gaala sani raaqanii Tanariivaa tolchan gaala Firoofeensi jedhee yaamamti Tanariivaan ta'e amma fakkeenya sii kan abbaa baruu laali maqaa kanaa Bismillahirrahmanirrahiim. Sanaa akkamiin na duraa badde jechee jecha maqaa jallaa nu yaaman kun fakkeenyaaf nuti Oromoon gaafa lollusan gaafa qabsoo tanaan baanu san qabsoo tan gaa yoosi laafattelee waan isii irruma baana qabsoo adda bilisummaa Oromoo kuni gaafa Harargee irraa ka'ee carcar dhufe amata 5 irraa fudhatte. Isin Oromoodhaa jedhaniin lakki nuti ituudhaa jedhan hayyee Oromoo fudhatan achi ka'ee Arsii dhufe ganna 10 fudhate Booran dhufe naan dubbii nutti jabaatte lakki nu Booranaa jedhe nuti Oromoo miti waan kana Oromeessuufu ganna dheeraa lolle beek wal Oromeessuun kun waa hedduu nurraa fudhate dadhabbii guddoo heebbee warra kee fakkeenyaaf warra amma silaa Talle fulana ni amson talle fulana ni tisi walingalle Oromummaa waan lolle qawwen fudhanneeniti. miti Me as a Boran, I didn't take Oromummaa by bullet. qawween fudhatten jenne dhaabbu haasa qawweenyu sidhaati Oromoo qawwee sidhae ati Oromoodhaa siin jedhan gaafa sanu Booranaa jenami akkamitti Oromoo nuti lakki isin Oromoodhaa lakki nu Booranaa hayyee amma fudhadhaa fudhannee jedhan walii galanii taqawweensi fudhachiisanii mitatiisa sirnarra garan galini kanaafuu waan attaatu sila gaallaa san fudhanne gaal morri nuyyaamu san dafee wal bira fudhata because gaallaa sanii hasaasaniini nuti gaallaadha garuu nuti gaallaadha gaallaa kana maqaa jallaan nuyyaaman jennee sila wal bira fudhanne ganna dheeraa kanaa qabsoo nurraan fudhan bakka barbaanne inni Gigalti abbaa boruu Yoo wala sigafado. Nagalti walchaka Tanariifa lafu moo gos. laaf Akkasa jee. Akkamiin gaala walchee jabtire duuba. gaallaan gosaa qaba ummata Gosaaniin arraba. irra qubatu sanii yaaman akka Booran jedhan Booranni gosa moo laaf Booranii gos. lachu Abaa hoka didduu biraan na dhuferra abbaan baruu kana eeyyisa. ayyo Borani Borani kusan Borana, Abbaan baruu ibsaadha. ibsamoti. Soomaliin ammoo gaalkeetti beektu. Akka qottisu ibsaadha. Dhugaas hin qottisu. Laal lafti Tanariivaan lafa ummata Lafa ormaa qubata. Ormaa qubata gaafa sawwaan ja'aniini gaallaa district jedhaniin ati amma nam keenya kee taateen beeku naan hin jedhin. Ani beekaa. Confirmation umaaf siin jedhu malee ni beekse. Kanaafuu ormaa district hin jenneen. Tijoolee diqqoo naa qabadha laale ammoo wanni fakkeenyaaf reefu derogaatirii termiini gosa cufaanii kolonaayizerooti yaayyuu etteeni akkumsuni Oromoo Leengaalla jedhaniin. What is very special about this Oromoo name is jechi kun eessaa dhufe yoo namni jechi kan jedheeni warra amma gaafa silaaftaan bulchu kolonaayizerooti. Kolonaayizerii kun Amaarinya dubbata. But there is no the word gaala in Amharic. Dictionary Amaarinya keessa gaala jechuudha hin jiru. Alla warri Amaaraa waan hin ja'iin qaba isin kunoo maalirraa Madagaskar irraa dhuftanii isin laftitiin teessanii miti abbaa baaree san famaan natti haasoitaati waan san isa waan abbaa baaree san eenyu ka dubbisuyyuu namni Oromoo dubbisuyyuu qabu waan ati taatu amma abbaa baruu nan qottisi. Ma waliin buufachiifne wal buufachiifne yoo. Hayyee fixadha. Yoo wal buufachiifne sii galtee wanni gaala kan xiqqoo tokko adda godhe jechi gaala yeroo ruutti isaatuyyuu eessaa dhufe hundi jechi kana waan jedha yaad gargaraa jira.
Inni tokko afaan Arabaarraa dhufe warri duuleen hin jira. Afaan Arabaatiin gaalla jechuun akkana jechuun warri jedhu jira. Inni tokko immigrant warri sii galtee kaleela akabaaba felsoo yemexa jechuu jedhe yaada kana kaa'ulleen hin jira. Gaalla jechuudha the first person who introduced it to the literature is Ababaayiree. Ababaayiree lafaan dhufe Ababaayiree Amaarinya dubbata jechoota Amaarinyaaf giizii keessa. Giiziin immoo yeroo iddoo afaan Arabaa fi warra non-Christians or non-believers jedhee warra akkanaa fudhatin jira warri gaala jechuun leedhuun jira amma Soomaliilleen tan qabdi isaan jettan kana Soomaliin kudbi Soomali Arab Kiswaayilii warri kun cuftinuu gara Arabaa sun waan jechoota fudhataniif ta'uu dandeettan hin beeku garuu murtii isaa agamma namni beeku Sidaamarraa yaada gargaraa jira. Sidaamarraa fudhatan. Yaad gargaraa jiru yoo ta'an jechuuf asii galtee yaad gargaraa jiru waan ta'eef wanni irraa walii gala waan hin jirree fi jechi kunuyyuu warri jalqab jechu kan jedhe agama baarsi ibsa. Warri nuyyuu yaad gargaraatiin jedha waan jedhaatii fi malee derogaaterii yes maqaan tokko fakkeenya biyyoolessutuuf hin jedhe malee dansa siin jedhe dansaan siin jedhe sun yoo fudhatini istiil yoo ati maqaan kun kiyyaan jetteen irra didde abaarsa. Garte root wordiin dansa jechuudha waan dansaaniiti garuu yoo ati fedhin immoo abaarsa. Okay, amma duuba gaalaa amma duuba gaafa duraa sani eega gaafa isaan gaalaa nu jaanii gaalaa san jallisanii nu yaamani nuti maqaa gosaatiin yaan maqaa shanyii maqaa gartee amma arsii lafa arsiiti harargee qofa xiqqoo harargeen tunis beektaa wanni amma as keessa hin jirtani harargeen jirtani amma asi fuluqra godhanii naakutanii duuruumi isaanii keessa nardeeman yaabo na dhagaye harargeeni amma harargeen jedhinaa jedhan hayyi harargeen maal harargeen tanaa jedhan maal jedha fuguug jedhaa jedhan fugugama maqaa gaaraat hayyee maal jenna jedhan ni qottuu diinne silaa qotee bulaa beektaa agikaalchaa jechuudha amma dubbiin tuni mataa nu dhukkubsite ani faan firkiin tiyyaraa warra Oromoo isinii fide Oromoo fudhadhaa jeesan keessaa tokko ani immoo Oromummaan tunu dheengadda dhufte nama jiru ammallee deebi'ee tunu waa wal mure onnee waliin dhaabnu waliin maraachinu hottaamee amma Oromummaa fudhanne Oromtittis fudhanne amma Boorantittis fudhanne Booranaas fudhanne nagaa waaqaa kennaa bulaa isinii jaaladha ijoollee jedhu walitti fudha. Duuba Galatoomii harargee yoo fuguguna nuun jedha jette waan akka malee dansaa fugugu maqaa gaaraatiiniti maqaa wayyuuti. Kaayaa. Wayyoo waan ta'eef yoo maqaa akkasii wanni ofii keessa qabaatte odoo yaamaniin alleen fedhu. Si galtee maqaa wayyuutu maqaa wayyooma waan taateef tun dansaa atilleen waan dansaa nu cobsite gama kanaan galatoomi. Abeet. duuba wanni jedhani diini islaala keessa maqaa gartee namni waliin taphatee ni kidam walti baasullee yoo namni sun ifeen irra lakkifti diiniin akkas qabdi. Exactly. Yaamaniin. Haram yoo ati ammaa tana maqaa kan hin fedhu naannoo jaamiin jettee namni sun si dabre. Garabbiiti dambii guddoo. Akkasii jira. Ammoo qabsoon adda bilisummaa Oromoo wanni isiin nu gumaachite tokko gamaa fi gamana wal nu barsiisu. Amma abbaa boruu kanneen sodaadha yaa rabbii kiyyee. Anuyyuu sila wayachuu fedhee geeran malee na jala deebi'uu diide tanaaf hin dubbatin malee ammoo malee yaa keen naa seente. But it's okay, it's okay. Era shiruf koita ya abbaa Ati fi abbaa roobaa hojjete Itoophiyaa natti. Ibsaa tokko eessa hoteessa? Gurbaan ibsaa jedhanii tokko eessa hote abbaa roobaa? Maasii kalcha barbaadda. Kalcha maal barbaada suni takka na rakkisaas keessatti. Tuuba laala. Tuuba qaama addunyaa tanaa. Tuuba qabsoon adda bilisummaa Oromootiin tokkoffaa nuti qara warra keenyarraa afaan baranne afaan warri waan nu barsiisne ammoo wal nu barsiiste.
Eh? Ayyee akkamitti? Akkatti wal nu barsiiste. Durii walirraa guyyaa. Nuti booraniinis booranuma jan. Arsiinin arusuma jan. Shawaan salaaluma jan agartee warri karaa Harargee sun. Kanaafuu har'aan tan wal barree boorani sabboo goona. Amma dhiyootan amma kanallee irraa hayineeti. Qara bareentu namaa dhale. Haati bareentu eessa jirti? Oromoo sun eessa dhalate? Eessa beefaa jedha? Haati isaa eenyu? Inni lamcalla dhalaa jechaa jirra duuba akkam feetu. Sadeessota barbaadu jirtanii? Ati Oromoo sana haati isaa eenyu? Gosti isaa maali Oromoo sana? Gosti isaa maali? Oromoon? Oromoo sana barbaachisaa. Oromoon nama moo gosa akka kan keetitti? Gosa nama inni nuu namaa qaba. Oromoon abboo gosa. Ayyee. Maali inni? Gostam. Yaa waan an jedhu nama dur jiru moo gosa dur jiru? Nama dur jiru. Nami akkamiin jira? Oromoon eenyu? Gosa dur jira jee. Yoo namni dur jiraate mala Oromoon sun namaani eenyu? Eenyu duuba inni sun eessa ture? Nama gosa moo gosaan nam ta'e? Nama goste. Bakka Oromoon eenyu? Booraan. Duuba inni gosee maan? Oromtichi sun namaa miti. Eessa gosa maanii ta'e duuba inni? Lakki gosa Oromoo ta'e inni eenyu garuu inni eenyu? Nama dur jira enneeni? Bara inni eenyu enne. Inni eenyu? Inni Oromoo sun eenyu? Abba boruu waa dabaluu gaafata. 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 Ya baqattanii si namichu. Abaduu hin baqanne. Namaattu beekta gosa baasa. Ayyee ayyee nama Gosi duraatti hin dhalattu. ayyee nama dhala. Namni suni gosa baasa malee. Gosa horata. Namummaa gosa midhaasa malee. Gosti namni midhaasisu. So namni jalqabu gosa ofii Oromoo midhaafatu sun eenyu? Abboon hin beeknu. That is my question. Tiyoolee naa deebisa. Tiyoolee ni beektu laaki. Let Tiyoolee come up. Abba boruu armumaatu guyyaa tokko waan jedhe. Guyyaa nu kadhu boora labsuun hin jiru jedhe. Ayyee. Maal achii kuttanii tuqubatan jedhe. Ayyee. Namoota kaan takkee tokko duu booranaa ni jedhe gosa wal hin beeknu. Ayyee. Duutaan gaafa deettan. Mooyya looluma roomtanii. Mooyya jechuun afaan gosa miti mooyya jechuun maan jechuu jedhee. As duuba waan isin jette nam tokko mooyya boca kakarrii kuttanii jette. Isa bawwee sun baadallaan tuman laf hin jiru. Wanni tumanuu hin jirtu. Bitaa ana numuriitiif foonuu nyaata malee wanni dhibiin beekan hin jirtu. Mooyyee ma bocatanii garaa. Mooyyee bocaneessa dhufti. Ayyee. Dubbetan beetan dhagaaraaf beetan dammaqu. Dubta gari beetan wanni waan namaan duchiisa malee waan hojiilee qabaniiniti. Dubtas jaarsii tokko waan dheedhe nam tokko kan mooyyaleedhaan wal jiddaati. Woo gurguraa waan kan irraa duri beessa wajirti. Irra isheen jatanii jedhe. Kan mooyallaa kee abbaa waan akkas irra nuu fuudhu waan kan geessi jedhanii akkana maqaa mooyyalee baay'ee. Amma akka carree ammaan tana carree oolalee ta'an gubbaatti gaafas achi qubate. Gooca xiqqoo tokko ijaarrate.
Tokkdibii waan neede akkasiiniti moona suna gamaaleen jirti loon achi dhalan mooyyee malee yooma dhalan jedhe. Mooyyee dhalan jedhe loon cufti. Ayyee. Loon labsuun qubata moona suna gamaaleen jirti. Ayyee. Mooyyaan wanni sun qubata mooyyee gulbaaseen. Loontu mooyyee dhale. Loontu mooyyee callaa dhaledhan. Kun booranaa jedha. Ayyee. Duuba dhufa kulli haali akka warri kaanu baanu. Alaa kulli haali duuba waniin yoo beektan waliin dide. Ka dhugaa rabbiin isa dhaliin dubbanne. Dhibu. Guyyaa isa wal dhageettanii illee hin jiru. Fuuruma lakkisan. Maa jennaan abbasii taate waaqaaf namaa beekaa. Wanni taraaree guddoo wal dhibanii illee hin jiru. Duuba wanni hedduuni research based niti gartee namni waa beektaa gad fageessee ilaalee qoratu. Akkana. Afaanum kanaat edeedum kan irraa lafdhaa. Akkana. Gad fageessee walaaltee gaafattee jettu qarayyuu fi isaatiyyuu gad taa'ee waan kana laalee hin jenne akkanumatti siin jedhe yoo ati xiqqum tokko akkana keessa gad fageessitee waa gaafattu achi siin dabruu dadhaba. Dhugaa. For example, anamni yoo ateen nabbonaan jedhan maqaa keeyyitti maddee ebel khayeennu ebel khayebelu ebel khayebelu ebel khayebelu jedhe deemum deemee haworo haabboon horee orooroo loon bobbaase. Orooroo loon bobbaase. Si galte? Akkana. Oro is my destination. Gartee oroon kan fulaanitti muumma'u. Dhugaa. So ati booranii dhibiillee yoo gaafatan akka nu fedhee geessee eessaan naqa. Achumaan naqa. Oroon naqa. Akkana. Gartee yaa hundi tokko walti duunne. Dhugaa. Yoo akkana booranii jalqaba namni booranii jalqaba eenyuudhaan oren. Akkana. Very easy. Dhugaa. This oro could be Oromoo iyyuu oro irraa dhuftee ta'uu dandeetti. Dhugaa. Akka walti dhumnee tana waliin gaafatini Oromoon karaa eenyuudhaan laali akka tiyyoolee kan keessa baqatanii. Akkan duba baboru waan beektaa nama siis tokko. Ana riyya boorana dambal duuba. Ayyee. Namni taa'ee wasii mormu. Nam gadi 25 mooyaaltee na kan ta'e inni siin jedhu. Exactly. Duuba bomaa wal dubbatan nama kana. Hojii hin qabdu. Akka malee. Akka malee hamtu wallaahi billaahi. Akka malee amma namni sun amma ganna qofaallee dhibeetta namni sila ganni qaawaa illee gaafatee gaafate jaarsa laa guddatu beekullee. Jalaa guddatee illee wayin barata. Taayimuu waan kan baratu iyyuu hin qabu namni kun achii wasii morma achiin taayimsii iyyuu caqasin qabu namni siin caqabu namni jaarsiin caqabu namni caqasuu qaba. Bita mooyyaadhi sun ka gari hin beeku. Akkaan. Maquma dhagaa malee. Akkaan. Nam keessa dhalate nam kan 60-70 jiruu mooromta akkamitti adda kiyya. Waan fakkaan. Sana daboonni waan malee diddiigaansi injeessaniyyuu. Waan fakkaan duuba mallee ta'a wanni guddoon amma beekta nama afaan keenya kan cufaan dubbannu Oromoo yookaan Oromoon tuni fi cufa dhufti. Laptooppiyaa tan amma daayirekshoon cufa hin jirtu Oromoon. Dhugaa. West Itoophiyaa Wallagga asiin yookaan gaddeebit shawaa akkan gama ilboruutiin Itoophiyaa gama ilboruutiin arsiin hin jirti baaleen akkan booran akkan martee ol deebite jimmaan iluu abbaa boor jirti booran harargeen gamsi uumamaan harargee arsii booran akkan tuncuuf hin jirtiin. Amma nu afaan tokko dubbannaanuu kun cufaleen Oromoo hinna. Dhugaa. But still nuun kun cufu yoo walti dhiyaanna kaanii maquma gargaraatiin wal yaamna qottee agnu wal qottimnu namni gossan Oromoo maqaa kan inni mannen nuun qottisu. Dhugaa. Beek garri fooranallee odoo garriin sila duri originaalii afaan Soomalii dubbattee namni garrii
afaan Soomalii qofa beeke. Akkana. Qarriif booranii wal hundabu. Karaa akkamii wal dhabdan gosta kaanifi? Wanti wayii waa walti fidaa wal dhabi isaaniirraa wanni ati beektu hojjetuun olitti durii akkisiin tokko beektu. Akkana. Bitaa gamanii wal taanaa obboleeyyan garaa wal jibbitu ollaa waliin jibbu. Haala waliin jibbu dhugaa. Haala waliin jibbu. Dhalaan lafti baddate jaartiin tokkeen. Siigalde. Duuba egaa jibbirra waan kaa'amu wanni namni xiqqaan dhalate siyyama nama ganna kan keetiiti siigaltee utaanuu duuna gati namni isaatti ammoo asitti hima seenaa asitti hima. Waan dabaatuma qarabbiiti. Siigaltee lafti sun akka nedesitti hima inni waan ati laangartee iyyuu gurraallee hin dhageenye. Akkana. Siigaltee waan ati laangarti inni gurraanuu hin dhageenye. Dhugaa. Siigaltee nama ganni xiqqaa kan cubbee dhageettii waraallee cuuf amma barha wanni nam dhibu nam ganni xiqqaa cuuf nam tokko waaqeffeessi malee dhageettiin isaallee akkasum xiqqoo. Dhugaa. Teknooloojiin tan gurur yaa inni sa'aatii argaa dhageettii caqasuu hin qabu argaluma. Akkana. Taan duuba. Duuba boru waan tokko ammame. Waan Ameerikaanuu sisteemii booran irraa fudhateedhani. Wani kun warkaan gurri hin seentu. Ardaa beeke gurri seenitti qofaaniiti bitta waan gaarii hamilumaan agarraani. Amma adaan gadaatu waan namni danda'ee diinaa akkisa Ameerikaan siistemii irraa fudhatte waan nuuf hin tolfu waan hedduu bee namni hin tolfata. Dhugaa. Aadaa gadaa boorana waan namni nuuf hin tolfanneen waan tan jabili arguu jirra nami cuftiinu. Akkana. Argee namni hedduu namane namni alaa hedduu namane nu kan dhiyaatutti osuma nu dhiyaatu waliin qubannu waan kana gurraallee dhaga'uun fe'e. Dhugaa. Siigaltee namni dhagaa rafumaan. Hin dammaqu. Yaamanillee wa dammaqa. Hin dammaqu. Tawaan nam dhagaa rafuu silaachumaan lakkisanitti. Amma waan ati fikiruu malta amma waan 72 jiran times 8 yoo tochi ganna gami. Imagine waan kan bishaanii eessitee Wallaahi. Abba duubta mana namni wasii morma maan dubbata. Akka. Ajaatu. Oma godhu dandeenyu tan egaa waan gaarii dhugaan gaarii isiinuuf maanuuf gabbaafti. Dhugaa warri tun galanii. Odoo iyyaallee oolanii namni danda'e wanni hin jiru. Jirtu hookee suni. Hookee akkanuma. Dhugaa. Durba abbaan rooba tokko walitti ganna lakkisee rafe. Yaa rafee laka naga karabbi kee bulla. Rabboon nu garsiisiin inshaallah. Inshaallah. Namni lammeessoo suneen hin dubbatullee.